Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa baasee kana booda nagaa fi gammachuutu nuuf tahee maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti ni amanna ameen. Du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos booda guyyaa sanbata xiqqaa yookaan qidaamee dubartoota qulqullootaa jedhamee beekama. Akkuma beekamu du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos booda guyyaan tokkoonsaa moggaasa mataa jara akkuma qabanu guyyaan qidaamee yookaan sanbata xiqqaa dubartoota qulqullootaa jedhamuun manna amantaa keenya nu barsiisti. Du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa qidaamee yookaan sanbata xiqqaa dubartoota qulqullootaa guyyoota du'aa ka'umsa booda jiran keessaa inni ja'affaan yookaan qidaamee yookaan sanbata xiqqaa jedhama. Dubartoota qulqulloota jedhamuun moggaafameera. Guyyaa kanatti qaama Kiristoos shittoo yookaan urgooftuu dibuun sodaa isaanii jaalala Kiristoosiin jijjiiranii jaalala ho'eenii qaama isaa barbaaduu isaanii gara awwaalcha isaatti deemuu isaanii qulqulloota duuka bu'oota tajaajilan gargaaruu isaanii isaan deeggaruu isaanii tajaajiluu isaanii waa'ee du'aa ka'uu Kiristoosii dursanii arguu isaanii yaadachuun manni kiristaanaa keenyaa guyyaa kana qulqulloota dubartoota jechuudhaan moggaafteetti. Yohaannis boqonnaa 20:1 guyyaa jalqabaa torbanitti gaafa sanbata guddaa utuu dukkanaa'uutti jiru obboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalichaa dhuftee dhagichi awwaalichaa ittiin cufanii turan awwaalicha irraa akka fuudhame argite. Boqonnaa 2 Yohaannis 2:2 isheen fiigaa gara Simoon Phexros gara bartuu isaa kan isa Iyyasuus jaallatee dhufte. Goofticha awwaala keessaa fudhataniiru. Isaa eessa akka isa kaa'anis hin beeknu jettee isaanitti himte. Yohaannis 2:3 yeroo Simoon Phexrosii fi bartuun isaa kan bahanii gara awwaalichaa dhaqanii. 4 isaan lamaan walii wajjin fiiganii bartuun inni kaan garuu Phexros dura darbee fiigee dafee awwaalicha bira gahe. 5 inni gadi jedhee kafanni achi akka jiru arge malee keessa hin lixne. 6 Simoon Phexros immoo isa booddeedhaan dhufee achumaan awwaalichatti ol lixee kafanni achi kaa'ame arge. 7 Erbeen mataa Iyyasuus irra ture garuu kafanicha wajjin hin kaa'amne dachaafamee kophaatti iddoo tokko ture malee. 8 Yohaannis 2:8 kana booddee bartuun inni kaan immoo Phexros dura awwaala bira gahee ture. Keessa lixee kana arge amanes. 9 inni warra du'an keessaa ka'uun hin ta'aafin jedhe isaan garuu kana hamma ammaatti hin beekne. 10 kana booddee bartoonni deebi'anii manatti galanii. Maariyaam garuu awwaalicha bakkee dhaabbattee turte. Osoo boossuus gara awwaalichaatti gadi jettee ilaalte. Ergamoonni lamas uffata adii uffatanii bakka foon Iyyasuus Kiristoos ciisee ture itti inni tokko mataa duraan inni tokko miilla jalaan dhaabbatanii argite. Isaanis dubartii nana waa'ee maaliif boossa jedhaniin. Isheenis gooftaa koo fudhataniiru eessatti akka fudhatanis hin beeku isaaniin jette. Kana jettee gara duubaatti yeroo naannoftu Iyyasuusin argite. Iyyasuus akka ta'es hin barre. Iyyasuusis waa'ee maaliif boossa? Eenyuunis barbaadda jedheen. Isheenis nama biqiltuu eegu isheetti fakkaate. Yaa gooftaa ati fudhattee yoo tahe eessa akka goote natti himi. Anis fudhadhee shittoo yookaan urgooftuu akkan isa dibu jetteeni. Iyyasuusis Maariyaam jedheen. Isheenis garagaltee qooqa
Ibraayisxiin rabbuunii jetteen hiikaan isaas yaa barsiisaa jechuudha. Yesus gara abbaa koo ol hin baane nan tuqin garuu gara obboloota koo deemiitii gara abbaa koo gara abbaa keessanii gara waaqa koo gara waaqa keessaniitti ol nan baha jedhii itti himi jedheen. Maariyaam Magdalaanis dhuftee gooftaa akka argite kanas akka isheetiin jedhe duukaa bu'oota isaatti himte. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:1-18. Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadhasaaf, ulfaataa fannoosaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Waaqayyo hamma dhumaatti cimsee dhaabee amantii keenyatti nu jabeessuun fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin